السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلغون أكم جرتو نغادا سنين جيتشا نمني الربريدون جرينيا الربريدون نما دفقو فيتين لفائي تآبي دفقو في نياتي الربريدون نياتا أكو ما أغرتن مغادا كوني مغادا كون ايتي مغادا كون تيكنا كيستي أكو ما جرتي وغندو مسا كيستي وانا مقابون بنتي تآبتي دفقو فيتين نياتا كون فكينيا في كان ونن كاسوف مغادا كيستي غالي أمني كان قامني سافيا هركي سافيا أمانان الرجلتو إجسانغا همني سانغا مغادا كيسديمي واكدتي آزار ربي نمغودي نمس ركسي الربريدون هركا جلاتي وصوهن جدمين الربريدون هركا غبات جدمين وصوجرو نمني غنين كدادام مغادا كان وندولينغا لكن مع ذلك الربريدون جرينيا غرو الربريدون نياتا الربريدون وان فارفمتو تاتي nama dafqoo fiitiin jiraati. Namni aafiyaa gaarii baadhatee, qaama gaarii baadhatee, jireenya gaarii baadhatee, aafiyaa gaarii baadhatee, ija nagaa baadhatee, humna nagaa baadhatee garuu magaalaa keessa deemanii kadhaadhaaf of affeeruun fafa. Maaliif jennanii wanni inni gaafa sana ilaalu arramaan argadha. Kadhataa tokko tamma dura na mudate waggaa 20 dura. kadhataan kuni magaalaa keessa oola nama umriin isaallee waggaa 60 ol dabarfatte amma illee ni jiranatti fakkaata kadhataan kuni fidee hulaa kiyyarraa uffata afatee deema yaa namticha nana maaluma argattee oltaa jedhee tan ol galee waa nyaachisa yaa raayyaa naan jedhe ati waan ati argattu ol dachaa san argattee oola guyyaatti nan jedhan qarshii 150 hojjetadhee oola ati ani garuu gaafa sana kaapitaaluun nuti hanqabu iyyuu qarshii 1000 inni maannaan jedha barri mana wayin ijaarrataa jiran naan jedhe magaalaa maqaa dhaye yoon dikkoo magaalaa sana maqaa dhaye abaluudhaa jedhanii namni beekuun hin mala kanaaf amma kan dubbanne ani birri 74 baankii keessaa qaba naan jedhe so birri 74 ishee hiree hojiitti hojjechuun dandeessu yoon ka'ee jalqabe na jalaadhuma mana jalqabeen jiran xumuranne kanaaf mana kiyyaa ol galee horii sana nyaachuun jalqaba yookaan ittiin hin ta'a jedheen kasara kanaaf baankii kaa'ee kadhaadhaan jedhe kuni fafa kuni waan farfamtu miti kuni waan bareedu miti horii sun kaapitaala raasmaalii ta'ee waa lafaa jalqabee hojjetachuu danda'a. ربي ساقود يسوي جزاكم الله خيرا والفاده قالتوما سلام الله عليكم ورحمته منه وبركاته الإسلام ديم ربوزو فكنا عبدك مصاب دعوة دان ربي قدر أمة هريرسو رسالة رسول أمة برسيسو